jiru. Waan tokko ammoo yeroon fiddi. Fakkeenyaaf namni duraanii moobaayila baroota wayyaanee yookaan dargii keessa moobaayila iPhone hin qabu. Baran ammoo iPhone qaba jechuun abiyyiin iPhone fidee miti yerootu fida. Waan yeroo wajjin deemutu jira. Karaan babbareeduun yeroon hin fiddi. Yoo wanta amma karaan bareeduu laalle ammoo Oromoo waggoota zabana dargii keessa Oromoo namni baadiyyaa jiru horii nama meeqa horii tokkochi namni tokkochi yookaan horii 50 horii 60 qaba. Horii 60 sanirraa adda 20 yookaan 10 iyyuu hin qabu. Waan yeroon fidde yaalli jiruu waan hin mijanneef waan dhufutu jira. Wantoota akkasii sanniin warri biyyi guddatte jettan kun osoo onnaa jettanii irra bareedan jedha. Ani guddina argee wayitu hin jiru anis biyyuma turee deebi'ee akkasii itti fufa ganumatti hin gabaabsa. Yaa galatoomi mana namaa ka diigameef karaa tole malee karaan bareedees hin jiru. Karaa tokkollee hin diriirsine abiyyi erga dhufe. Karaa takka kanuma duraan diriiree hin tolle numaa hunta argamuun hin diriirre jechuu barbaadeeti. Dhuga silaa wanni guddaan sanii galatoomi. Abdii Ahmad. Yeey. Abboo kiyya jirtaa nagaa? Jirtu akkam jirtan? Jirra wallaahi akkam bilcheeffadde moo? Haguma tokkoon dhagahe diimaa laburraan dhagahe waa'ee biyyarraa waggaa dubbatu. Isa booda kanuma namni lama sadii dubbatan dhagahe achirraas dubbachuun numa taati yoo immoo irra boo barbaadde sirruma bahee nan dhaggeeffadha rappoon qabu. Yaa irra kottu haaluma gartee amma biyyattiin tun keessa jirtu ta ija guduunfannee otoo faarsinuu asiin geenye waa hallayyee darbinee fi waa tolchineefu garuu amma bakki isin jirtu daanjararra jirti. Hawaasa kanaa mootummaa kanaa akka hawaasni kun if qabatee walquba qabaatee biyya kana ittisutti oofaan jiru. Akka malee amala haalota lammuma Itoophiyaa kanaa'u amaloota babbadaa tokko uumamee jira amma haati ilmoo kaatu wantoota hedduu takkaa jira. Abbaan qabeenyaa ilmoo nyaachuu, obboleessi qabeenyaa haadhaa nyaachuu, kaaduu, diduu, bakka hanniti baay'achuu, saamamuu, namni kun hundi boohu. Waliinaasuu dhabu ulamaayin hojii ulamaayin dhiiftee wanna biraa gochuu qeensiin akkasitti haalli gaa biyya keessa jiru warri hawaasa tajaajilu gartee saaminsatti naggadatti waan sini ajaa'ibu waraqaan takka dhuftee warra gibira guuru koomishina qaba yoo niini akkanatti hin finne Komishinni keenya jiru waan jiru jira. Waraqaa san isin agarsiisuu hin danda'a jechuudha seera haaraa. Isti horii dhaabbaturraa re'eerraa waan hunda barana kana gabbee jechuudha waan haaraa. Re'ee dhaabbaturraa re'ee takkarra qarshii 10. Yoo hedduu qabaatte laal. Yoo waan kana sirriitti hin guurre komishinni siif hin kennamu. Hojjetaa mootummaatii beeku damoosa qaba. Seeraan beefi akkas jaa waan isin ajaa'iburraa biyya akkanatti hedduu tana keessatti gartee toltee jennee if dagachuun qabnuudha yaannini irra gaggootu. Tole. Meduma yoo diimaan kan dhagahu taate Oromoon biyyaa fi mootummaa gargar baaftee beekuu qabdi isa jiru raawwaate ko dubbachuu barbaade. Akkuma addunyaa waliigalatti biyyi irra hedduun isiidha humnaan walitti ijaaramte Ameerikarraa hangafee biyyoonni Afrikaa kunii fi biyyoonni adda addaa humnaan tan ijaaramte kuni waan Itoophiyaa qofaan malee miti. Baroota dheeraa ammoo sabni Itoophiyaa keessa gaafii kaasaa jiru kun irra guddaan isaanii Itoophiyaa ta'uudhaaf wareegama qaalii kafalan keessattuu uummanni Oromoodha. Oromiyaa qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa ta'uufuu wareegama daangaa hin qabne kafalan jechuudha. Warreen amma akka masirreeffu tana maqaa kaaftan Itoophiyaa tana jiraachisuuf wareegallee kafalan Itoophiyaa tahanii
itti fufuu hin dandeenye jechuu barbaadeeti. Gootawwan akka Abdiisaa Aagaafaatu jira warra biyya Itoophiyaa kana keessatti maqaa Itoophiyaatiin lolee Itaaliyaa keessatti illee gootummaadhaan beekame kan Itoophiyummaan isaa mulqamte jechuudha. Ibin Goobanaa Daacalleen Itoophiyaa jiraachisuu fi sirna san gadi utubuudhaaf qabsoo godhaa kan ture ummatuma kanaan deebi'amee nyaadhame jechuudha. Itoophiyummaan isaaf laatamuu diddee jechuu barbaadeeti. Wanni Oromoon qabsoo gooteef Itoophiyaan jaaramte tun nan laalchiftuu qofa osoo hin taane Itoophiyaa ta'uufillee wareegama guddaa kafalle. Erga Itoophiyaa ta'uu dadhabne ammoo Oromiyaa taanee jiraachuu dandeenya. Isa juu filmaanni qabsoon itti fufa argattee haga ammaa deemaa jirti jechuudha. Isa kana akka gaariitti beekuun danda'uun gaariidha. Inni lammaffaa Itoophiyaan jaalachuu qofaanii miti yookaan biyya jaalachuu qofaanii miti kan biyyi tokko jiraachuu dandeessu. Biyya yaasaa gimaas ka cinqillaatuun hojii maalii fi qurxummiin tun akka namaatii miti mataa gubbaa gadduuti. Ilmi namaa kun ammoo miilaan du'a waggaa dura miilaan du'a sanbooda ruuhiin mataan baati yookaan afaaniin baati jechuudha. Qurxummiin ammoo mataan duuti jechuudha. Biyyi takka hoggaa mootummaan tokko mataan gadi du'e qaamni guututti du'uu danda'a jechuu barbaadeeti. Waata kan isinitti hin barbaada. Biyya kan diiguu danda'u mormitootaa fi paartiilee biyya bulchuurra jirtuu miti kan biyya diiguu danda'u. Kan biyya diiguu danda'u mootummaa mataa isaati. Sababni maali? Anama fakkeenyaa fi Jaalmaroo, Joohaar warreen qabsoo falmaa gaggeessaa jiran kana namni mo'achuu danda'u mootummaa mataa isaati jechuudha. Gaafiin Oromoodhaa yoo kan deebitu taate ummanni kuni waan qabsaa'uuf hin jiru ummanni mataa isfiituu fi dura dhaabbata jechuudha. Gaafiin saba kanaa deebi'u amma fakkeenyaaf Abiyyi Caalaa gaafii Oromoodhaa alagaa yoo taate waan keenya nuu beeki dhugaa keenya nuu beeki haqa keenya nuu beeki jennee itti falmina. Abiyyi haqa Oromoo beek dhugaa Oromoo beek waan Oromoon qabsoofteef beek waan Oromoon duuteef beek afaan Oromoo dubbata. Gaafii Oromootiif deebisaa kennuu yoo hin dandeenye yoo jirru kun dhabamillee dhaloonni itti aanulleen qabsoon kun ittuma fufaa jechuu beeku barbaadeeti. So Abiyyi jara kana mo'achuudhaaf gaafiilee Oromoodhaa yoo kan deebisu taate dirqama jarri kun qoftiin deebisaa Oromoodhaaf deebisan jaamanii Jooharii fi Maroofaa yookaan kan biraa uummanni Oromoo alatti abdatu jechuudha. Wanni uummanni kuni qabsoo godhuuf gaafiin isaanii deebuu dhabuuf irraa kan ka'e jechuudha. Biyyi takka kan biyya itti taatuun eenyummaan saba tokkoo kan ittiin beekamu waan namni kun qabu hundaan jechuudha. Afaan, aadaa, lafa isaa waan qabu hundaan biyyattii tana keessaa qooda qixxummaa yoo qabaateeni ani warra biyya tanaati ufiin jaa jechuudha. Yoo Abiyyi paarlamaa keessatti afaan abbaan isaa hin beekne, haati isaa hin beekne, adaadaan isaa hin beekne achii taa'ee haasawe. Kan uummanni isaa hin beekne dubbate mirgi yookaan hayni yookaan jestisiin kun biyya tana keessa hin jiru jechuudha. Qixxummaan hin jirtu jechuudha. Abiyyi mataan isaa as deebi'ee ortodoksii hagarnaati nama jee nama gartee ortodoksiin biyya jiru. Biyya sabaa qofallee osoo hin jenne biyya amantii takka keessaa yaamee biyyi tuni ortodoksiidha jee nama dubbate keessaa. Yaada Miniliktiin garaagarummaan qabu, yaada Haile Sillaaseetiin garaagarummaan qabu, yaadota warra isa dura bulchee wajjin garaagarummaan hin dhufne jechuudha. Wanni ammoo namni falmaa tureef ortodoksiin qoftiin biyyaa miti yookaan islaamummaan qoftiin biyyaa miti. Wanni biyyi tun qabdu hundinuu biyyaa jeen namni kun qabsoo adda addaa godhaa ture jechuudha. Kanagaa kan Abiyyi waa'ee biyyummarraa ala nama godhee namni qabsoo kana itti fufeef jechuudha. Namni jaalateetii miti kan qawwee baadhatuuf, namni jaalateetii miti kan mormaa qofa tahee jiraatuuf yookaan falmituu qofa tahee jiraatuuf, mormituu qofa tahee namni jiraatuuf filmaataa miti. Yoo wanni irrate jiraate kun ittuma fufa. Abiyyi qabatus, Jowaar qabatus, ani qabadhus, abbaan fedhe qabadhus haga gaafiin saba tokkoo hin deebinetti qabsoon itti fufte jechuudha. Qabsoo wanni jaamu kuni waa hedduuf keessaa qaba. Isa sallaaluun namarra jiraata. As deebinee ammoo Itoophiyaan tun biyya akka biyyatti ilaaluudha qabnaa kan jennu taate biyya ta'uudhaaf Oromoon maal fa'aa as keessaa qabdi maal fa'aa as keessaa dhabdee isa juu laalla jechuudha.
Fakkeenya amma warri diimaan labuufaa wanni jechaa jiranii ilmaan Oromoo biyya kana bulchaa of course. Diimaan labuufaa wanni jechaa jiranii ilmaan Oromoo biyya kana bulchaa Zara mut godhe okay. Qabsoon Oromoon goote tokko keessa political powerii argachuudha. Aangoo siyaasaa argachuudha. Aangoon siyaasaa ammoo kan ittiin argannu kan namni dhuunfaa itti jiraatu qofa osoo hin taane aangoo siyaasaatiin fedhii uummata Oromoo murteessuu isa juusani ka amma bakki amma nama jala galaa jirtu Oromoon aangoo siyaasaa argattee isa juusuni aangoon siyaasaadhaa kan dhuunfaa fi paartiin qoftiin itti murteessu osoo hin taane aangoon siyaasaadhaa kan fedhiin Oromootii fi gaafiin Oromoodhaa ittiin deebitu yookaan ittiin murtooytu taatee yoo argamte qofa political poweriin Oromoo harka seentee jennaa jechuudha magaatu binjurtu bakka kana jirti jechuudha falmiin nuti godhuu qabnusi boru ganama Jawaarillee yoo ka dhufu taate Maroo yoo ka dhufu taate itti fufni waan Abiyyi itti fufe kana yoo itti fufu taate dhiirti gabbaatee falmattu hin dhabamtu isa juurraan tarreessuu barbaade so biyya tana jiraachisuudhaaf Oromoon biyya Itoophiyaa jettana keessatti uf yaamuudhaaf waan Oromoon qabaachuu qabduutu jira jechuudha. Waan Oromoon qabaachuu qabdu keessaa odoo hin sharafamnetti yoo kan deebu taate alagummaanu abbaan fedhe haa bulchu. Tigreen haa bulchutu, Amaarri haa bulchu. Oromoon mirga fi dhugaa isaa yoo qabaate haraaraa qabsoon qabu isa majuun barbaade dabalataa fi inni biraa kan rakkina biyya keessatti deemaa jiru tokko tokko naa ibse kana waanin irraa dubbadhu jiru yoo imaamnin tolle wanni biraa hundinuu toluu hin dandeessu jechuudha. So dubbichi waan kaadireen jala kanaa gootu qofa osoo hin ta'in waan gubbarraa gadi dhufuututu jala kanarratti badii uumaa jira jechuudha. Namni gubbaan hin tolin jalaan toluu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Shahadaanuu beekadhu afaaniin beekadhu gaa namni yoo shahadaa rabbitti namana ergamaa rabbitti namana hin jenne dalagaan tun kana booda jechuu barbaadeeti. Dalagaan amma isin himaa jettan tuni haga gubbaan hin tolletti jala kana rakkoo xixiqqoo himaa oolullee furmaanni isaan argamu jechuudha. So gubbaan kun toluu qaba. So gubbaa kana akkamitti tolchinaadha amma dubbiin jirtu san irratti marii godhuun hedduu barbaachisaadha. Fayyaa ta'a maayikiin firiidha. Galatoomii Abdii dhaggeeffachumaan ture. Daraaraan jirtu? Salam alaikum. Waalaikum salaam. Nagas jodide. Qabsoo nagooti ka. Bizeen si galchuu ati hin jirtu. Ibaddu yaada kee? Yaatti fufu. Hayyee galatooma. Warri na caala beekanis isin caalan beeku kan na caala beeku isin jira abbootii gurguddaatu jira. Namni xiqqaateef illee wallaaluu guddateef illee hin beeku akkuma rabbitti beeksise. Galatoom carraa kana naa kennuu keetiif. Yaada keessan baay'een nagaa ture. Yaada ciccimaa barumsa kennu kan dhagahetti kan fudhatetti. Akkuma jedhamu dhimmi kun gadi fageenyaan olaalamee qabsoon kun charraa dhufe yoo jettan yeroo awwala gaafa Tigree lolli Tigree eegalurraa eegalee uummanni Oromoo dararaa cimaa keessa kan namni hin hubanneef kan rabbillee jedhaniitiin rabbi xiyyatanii kan rabbii booduma eeganii kan namaa uummanni gola golatti kukkufee du'aa jira. Qabsaa'ellee qabsootti fufee ofirraa kuffisuu hin dandeenye. Beelli qabsoo itti jirti. Qabsoon namaa itti jirti. Uummanni keenya dararaa cimaa keessa jira. Yeroo akka nuti quufneetiin biyya ambaa keessa haasahaa jirru kanaa miti dubbichi. Ka gubatee uummataaf dubbatu afaan keessa dhakaan ol dhahani. Kan quufee nagahaan irriba gaarii rafu gadi bahee waa darbata. Uummanni keenya gaafa mana yaalaa deeme yaalamuu hin dandeenye. Dhibeen isaa humnaa olii birriin itti yaalamu humnaa olii qoricha tokko bitatee galaa hin jiru. Ciisatiin du'aa jira jecha. Odoo tilmaamni gaafa uummanni lakkaawwamu
gaafa mallas uummata lakkoofsisu san har'a gad deebi'amee uummanni Oromoo lakkaawame lakkoofsisaa bakka san miti bakka san kun booraan macaasee jira kun qurxummiin nyaatee jira kun akka itti guddatu hin jiru dhibeen du'aa jira beelaan du'aa jira uummanni Oromoo miiliyoona jettan malee miiliyoona ganaa miiliyoona 90 Elame wawane Hinfiigin Ahmad. Hinfiigin fudhate qaba. Hinfiigin. Faajitti dhuftee ati jedhaan. Suuraa baqataaf sirrii miti kun Faaji jala fiigaa jiru. eessaa ba'a kun Jalaan itti dhuftee faaji. Maal fiigaaru nama fiigaaru fakkaate. Mataa marsi mataa hame. Harkaan gabii. boorsoo kun eessaa kun sirrii miti Hinfiiguu beekee akka nama onnee qabuutti dhaabatanii laballabaa oolanii fiigee gurbaanni jalaa kun nafaan amaariffaa fiigee. kun udaan surreetti baatee fiigaa too waa arge kun Hoolaa doofaadha kun naati libba. Biyyee araaramee kottuu gadi jedhu bara. Ilmaan Oromoo nagaa ta'a jedha. Antee sawuyyee. Rabbirra. Rabbirra. Ahmad. Si miskiina kana faanyi fuudhee amma boota waraanaa geesseeti. Harmee kee gargaartee quuftee. Anumaatu dhaqe bar. Eenyu si keessa iddoo waraanaa si? Anumaatu dhaqe barnaate intini waraansa intini dadhabna. Waraansa maalii? Saamicha jara keessanii dadhabnaan deeme. Saamichi jara keessanii naannoo keenya irratti gaggeeffamna. Bakka garaa fi muratee deeme. Eessatti dhalatte ati Oromiyaa keessaa? Shawaa lixaatti dhaladhe. Shawaa lixaa naannoo kam? Naannoo Hambu jedha. Ganda kam keessa? Maal atoo jimma ganda keessan beektaa ganda ginda baratin beektaa? Daa jechuun Ganda ginda barat kan jedhamu beektaa? Albaati indoo waan koo keenya rabsu ilaan dhiirri waraanni keenya kunoo Finfinnee dhaabatee mataarraa gadi sin dhukaasa'uu barbaachisaa ta'e. Nuti Finfinnee keessaa waraana qabna warra waraana wallakkatee godhatanii bushoota. Waraanni kunoo mana keessa Finfinnee. Wayne bannaate afaan amaariffaatiin qiraa keessan wajjiniin siin galchiniin qiraa keessan wajjiniin argi leenca nutuu isin boojinee siin galchiniinu qiraa keessa wajjiniin jaallensi bira meerre of sodaataniiru ittiin dhukaasin daraa kee ittiin dhukaasin lafoo fi geejjimmatti gara ittiin dhukaasin lafoo fi geejjimmatti gara ittiin dhukaasin Antee bannaati anila ituu na qabdanii na qaltanii isin bira nufu na qaltanii la morma koo irratti billaa gootanii saree biraan nufu beekta ani leenca iddoo dhiirri dhalatu bakka dhiiraa isaa dhufta dhiiraa bar bakka dhiiraa isaa dhufta reesida bakka dhiiraa Wanti ofiin himini oofime. bakka dhiiraa isaa dhufta sida na dhagayi hin sodaatin viidiyoo banadhu sodaatin Finfinnee sootee boojinee siin galchini beeki kan boojinee siin galchaa amma irratti na bira dhufu shaashaa akka kee bira dhufu xirooftuu waa dhageeti mataa kee yuun dhiqattu waa heduma boojjaa isatti beeyta rabbii jedhu isin boojinee waa hin boojjaa yeesi garadiin takkaa nama boojjee isin garadoota jedhamtu bara Itoophiyaa garadi kan jedhan isin hima. Indigattanu mataa keessanii. Hin sodaatee jaaltu irratti hin dubbatin sodaateera. Wanti Eenyu sodaata?
Si ati dhugumaati yoona soraachise suuree hidhattee. Video banadhu haasa'e kan video Maali kun goowwan nattaasee gurbaa. Wayyee abbaa koo ati namatti toltaa qas itti haasofta. Kanaaf nattaasee dheessi amaarame garee futi maali. Akka nama kennini Itoophiyaa liqimsasitti eessaa miira keessa galtee haasofta bakka itti miira keessa galanii haasa'anii miti. Naarseeti akkamati. Nagaa fayyuma akkam. Jirra takkam. Fayyaadha. Ilaa asirratti nama arrabsuu fi waan hin barbaachifne namaa jechuun amma hiika maalis qaba fakkeenyaaf tarii jabummaan keetis gootummaan keetis lafa jirtutti hojii keeti yoo ibsame malee asirratti amma jechuutu hin barbaachifnee fi wal arrabsuun maalii qaba akka yaada keetti. Akkamitti meeshaa kee fudhattee nu bira kottu naan jedha akkamitti ni yaadiyan dhiiranna guddiseen biyya koo akkamittiin ganaa Itoophiyaa kan jedhamtu kana akkamittiin ganaa gisee yaadani. Waraana bilisummaa Oromoo dhiira guddise qamadii koosme. Dhiirati isin guddise isinis dhiirummaa keessan nus dhiirummaa keessan daangaa qabna daangaa keenya dabarfattanii naan hin nyaattu. Kana bara. Nyaachisaas turreedhis amma san argitee dirreedhuma irratti nyaachisa san irratti haasoo wayyan jettu. Maa inni dirree irratti koo isin boojinee maal siin jennee isin galchaarra kabajaan jechuudha. Inni akkamitti meeshaa qabattee naan jedhaan akkamna tuffateeti aan dhiiratti hin fakkaatu. Tarii sun jabummaa kee ta'a gaafa agarsiifte jabummaa keeti malee asirratti machuun iyyuu jabummaa kee hin ta'u. Jabummaan ta'u garuu akkamittiin yaadeedha. Akkamittiin yaadeeti inni ansareen itti fakkeenyaaf dhaggeeffadhu mee. Ati dhugaa faana deemta moo dhara faana deemta? Dhagahi dhugaatee dharatee maal ta'e anu naa deebisi dhagahi miti ilaal dhaggeeffadhu janaa deebisi dhugaa faana deemta moo dhara faana deemta siin jedhe amma sin gaafadhe yookaan dhugaa faana deemee yookaan dhara faana deemee akkasitti olii galu. Dhugaa faana deemta kanaafiyyuu lafa dhugaatiin jira bakka dhugaatii bakki ati jirtu kun immoo iddoo sirrii miti. Lafa dhugaa kanatti immoo gadi koottu yoo siin jedhe wanni sun akkamittiin lafa dhugaa ta'ee bakki sun akkamittiin bakka dhugaa ta'ee etteetiyyuu irraa barachuu malee maal yookaan immoo atuu bakka dhugaan jirtu gamana koottu etteetiyyoo dhugaa sila ofiitti jirtu sani bakka kanatti dhugaadha ettee hubachiisuu malee maal yoo dandeetti kasii qabaate. Maalis hubachiisa innis itti fakkaatee deeme anis natti fakkaatee waraanuma keessaa addama kadheen jira anis hidhadheen jira innis hidhateera akkamitti na tuffannaan inni. Akkana naan jechuu dandeenye maalaan dhiiratti hin fakkaatu. Isin si jammar qoye si jammar eenyu waraana sin godhe si jammar eenyu waraana sin godhe. Eenyu waraana sin godhe mee waliin haasofne eenyu waraana sin godhe. Ati koo wana ala teessee akkana haasofta. Eenyu waraana sin godhe gaaffiidha beekun eenyu waraana sin godhe. Wayim dammoo caakaa keessa dhugooti dhiira taate iddoo hin jirre nuuf kanu. Eenyu waraana sin godhe eenyu waraana sin godhe sin. Waraana si godhe. Waraana eenyu sin godhe sin. Uummata koos nu filate. Uummata kam. Uummata ko isin koo uummata keessaa baate. Uummata kam. Uummata keessaa baatanii uummata zaraftuu sin. Obboleessa kiyya uummata kamtu waraana nuu taasisin hin jedhe gadi ba'ee. Eessatti waraana taasisin hin jedhe. Kan waraana sin keessu milishaa kan qabee hudduu keessa hidhitee sin keessu yoo milishaan sin baafte malee uummanni sin baate wanju. Sodaa milishaatiin baatan. Milishaan. Onneen qabdan. Otoo onneen qabaatan milishaa kaballaa ija si keessaan fuutanii juma gala finfinnee fataa sanaan jettan maal abbaa keessanii ta'e milishaan si sodaachifte hudduu si dhiittee waraana si gaggeessiti. Milishaan iyyuu leencaa kana bara. Maal abbaa keessa waraana leencaa milishaan. Meeshaan leencaa. Leencaa naadhiitu leencaa. Siif leencaa. Saree akka atamma namni milishaa sodaatu. Namni milishaa sodaatu tokko akkamitti Itoophiyaa eegale. Namni milishaa sodaatu tokko akkamitti daangaa Itoophiyaa eega. An saree isa akka keetii biraa dhufuurraa milishaan naadhiituu naa wayyaa. Anu nama dhiirummaan itinaan taane wajjin haasa'uun sirree miti. Shamarran surreen hidhannee surree. Dhaga'e jechuudha. Dhaggeeffadhu ati. Maanni kun amma ciraan saayyuu nama isin bira nuun fichisiisu ciraan keessan iyyuu. Mee viidiyoo banadhu sodaatin sodaatin viidiyoo banadhu. Viidiyoo banadhu ani nama waraana mootummaati nama na dhaga'i ani waraana mootummaati nama kabaja qabu ani viidiyoo beesii wajjiniin. Kalaalaatuudhaaf giseen qabu ani.
ቆሻሻ isa akka kee wajjin yaasuu waraana mootummaa giseen qabuun na dhagaye mootummaa kam mootummaa isa mataa keerra dhaabatee si bulchaa jiru kana qaba eenyu jaare mootummaa eenyu jaare arras boris mataa keessa irra dhaabbannee si bulchina bari beeki kan bari jaare mootummaa Ahmad diisime afjatu dubbateetu iyyuu jalmaa callisime. Wandi. Itu ደግሞ እኮ akka dhiiraa bira dhuftee naasoftu asirraa sooftaa akka dhiiraa iddoo dhiirri lolutti dhufte guyyaatti booji'amaatu ati ko qiraan kee iyyuu nama bira sin fichisiisu dhugaa rabbi dhaggeeffadhu guyyaatti booji'ama waraanni keessan guyyaatti booji'ama waraanni keessan guyyaatti jechuudha akka jaartii haadha manaatti balleessitee dhaqee akkana jedha adaraa waaqayyoo giddiidhaan baane dirqamaan baane maarree taanee baane adaraa nun ajjeesinaa maali nun ajjeesinaa jedha ni kan luka daamee ukkoo daawwii qabatee wallahi yaasi ila na dhagaye follow arabuun yaal malisan na dhagaye jechuudha afaan oromoo dubbatu sirriitti na dhagaye malee si dhagaan jiran haadha manaa keetti kan na dhagaye tooti sireera gurras qabdee maddii ofitti qabdee na dhagaye kan jettuun haadha manaa kedhaan na dhageessa yoo barbaade kaballaan ija sadii na dhageessa viidiyoo bayi atumti dhiyoo dhiira taate viidiyoo bayi haase viidiyoo bayi isa akka kootii qabiiti isa akka kootii boojiiti eessaa dhufte naan jedhe sitti fuula keetti tufeen du'aan dhugaa rabbii fuula keetti dhiiraan mo'ati Ahmad bilbilumaan bijabsuu ga'eeram. Atis dhiiree dhamdeetta qoshaashaa dhiiree dhamdeetta dhiiraa rabbii jedhe rabbii adii dhiiraa arageen sin majjeesi Zima di bana. Parsoo Sana maan beektu keessa ofii fuutee namaa laattee Oromoon. Parsoo guyyaa sadii machaa'e Oromoo jechuun maalidha? Maali Oromoo jechuun? Ani isin beeku Oromoo maal akka ta'e hin beeku ani Itoophiyaawidha ani biyya koon eegamte ani Oromoodha ani Amaaraadha hin jedhu ani biyya koon eega Itoophiyaan eega beeki kan. Jaala wajjin haasa'anii maraatoonni yeroo haasa'u hin qabu. Na wajjin hin dandeessee naasoftu kaa akkama abbaa keetiin wajjin haasa'uu dandeessaati. Wallaahi otoon gaaffiitti gaafadhe gaaffii naan deebiftu. Obsi Ahmad. Gaafadhu ati yoo si gaafadhe naan deebistu qoshaashaa isaa fidee naa deebistaa maal kun albaan deemi bannaa. Amma kormi dhufeera tasa waan dubbatinii galchi leenci waan dhufee jiru tasa waan dubbatin akka malee dhufe. Yaalfaaji. Jirta. Natti xiraartu bannaati natti xiraartu dhugaa rabbii natti xiraartu jeeshatataachuu moo bannaataachuu. Abbee mucaa kun amma wallaggaan isin jala jira naannoo isaa qoradhume inni deenatti himuun sodaate. Iyyashatataachuu ni noo iyyashatataachuu ni noo. Abbee eenyutu albaa. እየሸተታችሁ ነው እናንተ ቆሻሾች ኧረ ታጠቡ በእናታችሁ ታጠቡ ኑ እስቲ ወደኛ ኑና እንጠባችሁ ሰው እናርጋችሁ ቡዚ አይ በቃ ያረጋ ያስለኝ ገዴ ዳጉን ማል ሶዳቴ ቡይና አንጀታቲ ቆሻሻ मैं वीडियो बना था वीडियो बना वीडियो फाजिन kuna wallagga keessa jira fajiin wallagga keessa ra fajiin video bana du sheddo ertu dubban video bana yani indubbat iddoon jiru jechuudha iddoon jiru indubbat maaliif kun seera fajiin wallagga keessa jira zire qoshaasha nu as jirra iddoo jiru nutu faji video bana dume Video bana dube. Qoshasha ani qoshasha akka kee bira video ati ko xiraan kee namatti fidu. In sodatin obboleessa kiyya sodatin. Ahmad. Taaxabsti taaxab majammaraa qoshasha naanta qoshasha maal akkana addee farsoo kuftee yamjaan maal ta'e yaa dubbateetu muratu dhiisime. Farsoo dhugdee jedhee naanta qoshasha ani na goote sharmuuta. Dhugaara keessa namaan beektu jedhee Oromoon dhugaadha saree. Wandi obsi maali maa jarjartaan jarjariniiti. Buusi meeqana buusi abeet. Warra kan kee kana sani gaddarbi meeqana maal jeeni. Agaazii kana sitti waama agaazii kana qoshaasha. Mee maayikii qabadda maayikii qabadda. Sodaa agaazii hin qabnu yaa. Naati. Naada akkam nagaadha.
Nagaadha waraanni keessa nama rabsuun seeruma isaatii seera leenjee ba'e. Ay. Kasama miti seera miti wala sarraddaa'uudhuma walii gabantii jechuudha wala sarraddaa'uudha malimmaa akkasuma. Akkamitti nama rabsuun walii kanaa kun? Na dhagaye inni kan keenya akka bareedu ilaalime kan keessan immoo akka fokkisan ilaalime kan keenya ilaalila boonetii isaa akkamitti akka kaa'an akka inni bareedu. Wandu. Taa'uta shintaame. Mataan Ufin barnee wajjin mataan nama dhukkubaa beeki. Inni turte beekama nama waan hubannee fi waa sin hubachiifne waliin iyyuu gatiin qabu. Maaliif kan qabu waan bu'aan qabne raawwachuun immoo yoo akkasumatti xiixaa ooluun asirraa maal gatii qaban. Mee gonfaa mudhii qabatee sagal ol barreessiti maal dubbachuuf amma? Rabbirra. Nagaan si haa ta'u. Jirta Ahmad. Jirra maalitti kanatti sagal ol barreessitu maanni? Maaliif nan galchitu nama galchuu didde maaliif? Yaada qabdaa? Ay maali gizeen masi walloltan kana meena galchee dheetuma mee barna galchuu didde maaliif? Waraanni mootummaa nama rabsuun seeraa? No maal kan keessanitti barraa'ee jira nama rabsaa jedhanii keessan. Nama rabsuun seeraan siin jechaa jira bee? Lakki nama rabsuun seera miti seerri nama rabsuu jedhu hin jiru. Isin biraan jira maalaati isin arrabsite kan? Akka maali wallaala duruu arrabsanii wallaala waan baran. Ati immoo barsiisuu qabda kan namni tokko wallaala manni maal wallaala akkasitti. Kana ajjeesuudha malee maal barsiisan? Nama ajjeesu namni nama ajjeesan ajjeefama baramma zamanni qayyarameera. Kana ajjeesuudha. Kottu na ajjeesiin jedhe na ajjeesi kottuuti. Maal na hubachiifta ituu na hubachiifte jiraate nu badda. Dhaggeeffadhu yoo akka dhiiraatti ta'e viidiyoo banadhu. Viidiyoo banadhu ati dhuguma dhiiraatti viidiyoo banadhu. Dhagaye aan viidiyoo banadhu maaliif yoo jette? Dhaggeeffadhu hin sodaatin. Hin sodaatin. Atammaa raadaa qade asirratti iskiriinshuutii goota ni gadhiifta. Viidiyoo goota hin gadhiifta. Wallahi iskiriinshuutii sin godhu. Wallahi iskiriinshuutii sin godhu. Maal abbaa kee godhan dubartii kam kan iskiriinshuutii godhan? Dhagaye ani Oromoodha safuu beekaa ishii ati garuu safuu hin beeku Oromummaa kee yuunan shakkaan abbe. Gadi buutee Oromoo taate ol deebitee amma Itoophiyaadha Oromoo miti hin jenneeti. Eenyu Oromoo si godhe immoo gadi buutee Itoophiyaadha iddoon itti dhaladhe garuu Oromiyaadha Oromoodha garuu ani ammaaf Itoophiyaadha an biyya kootiif hin beeku malee ati meeshaa kee fudhadhuutii na bira kottu gizeena ilaaltu an surreen hidhanne ani kootiidha. Otoo mataa kee addan facaasin meeshaa kee fudhadhu kan waraana bilisummaa Oromoo hoolayyi. Kottumee na fudhu deemi dhiiraa nan ilaala. Jaallattu jibbitu akka kubbaayyaa lama dhuganii sina kaartaa qawwee kana rukutan miti dubbiin kubbaayyaa lama dhuganii jechuudha. Machootu bakka machooftee tokkofti. Jaallattee jibbitee dhaggeeffata. Harka kennattee waraana bilisummaa Oromootti gatte hin booji'amtaan fuudhamta. Kun waan addaa miti kun. Kan si oliitu fuudhamaa jira waan ta'eef ooliyya kakee dhimma fuuchuuni harka bicha akkanatti qabee waboon harka bicha akkanatti qabee harkas kennachiisa. Meeshaa dhiisa. Maali Amadi akkasitti immoo maali suuqirraa waan qaabitee deebu sitti fakkaate moo kan na dhaggeeffatu? Obboleessa kiyya booji'amtu ati akka dhiiraa dubbachuu barbaaddeeti. Ani koo dhagayi hedduu isaanii qabee beekaa. Na bira jiru ijoollee hedduu isaanii. Sitti agarsiisu? Bani viidiyoo bani. Dhiisi naartu jedheeti malee sitti agarsiisu. Viidiyoo bani. Ahmad. Rabbirraan kunis kanuma akka isaa ta'in naadis. Viidiyoo bani. Nama arrabsu viidiyoo bani. Dhaggeeffadhu Rabbirraan ijoollee fakka daabbii isaa bira jirti. Kan jedhan kan ittiin nama saamanii guyyaa ol deebisan bira jirti. Kana bani viidiyoo hattoota. Lakkii dhugaa Amadi akkasii miti. Bani gaashii ijoollee fidi. Laallaan alaalmi. Ijoolleetti qabe ijoollee maaf fidi. Ijoollee hin jiran na bira namni tokko hin jiru na bira mana keessa. Maalati kun miskiina. Baraatu gingilchaa jee keekiyyaa badhaadhaati baraatu gingilcha jee marfeen argabbaase kun namoonni daddabaasaa jirti.
Gaafa kaan numa yaadattu girmaa turunneedhaa qabsaawaa ta'eetuma alaabaatti xiqqoo takka nu harka guure. Ifiinni qabamuti ijoolleen teenya qabamti. Eega. Siyaasaan tun tooftaa adda addaa qabdiiti. Abshirsi. Maalirra jirtan maammee keenya dhiifama gaajandaa keessaan quban qabu kanumatti seene. Telefoona irra jiraati. Ari wallahi jinni ijisiisu jirra. Maal isaa isin muka jinnii nama keessaa kana namanne hixanii namni ka jiru iyyuu jiraati. Jinni nu bayyiti bar ni ijisiifna. Manne amman tana kun ummata ifiifun jirre. Ati waliin nu maga qabna gaa ummata mootummaa dadhabaa kana dhiisi mootummaa dadhabaa afaan beeknaa. Jabaadhaa irra geessanii. Akkasuma galmeessaa maaliif jirti? Kaatu jira. Afaan kaatu jira. Maaltu deemaa jira silaa numaan lulluukkadha jettu? Lulluukkadheeti waliin ilaaluu jira bara. Walitti ilaaluu jira mee marfeen tunaa nama iyyisiifte xiqqoo. Ayoo. Albeesaa warra marfee sodaatisan keessaa tokko barmaamne. Yaabu Yasmii manaa baan nagarte mozaayiruma jira. Manaa baan na dhufee qalbee isaa yaa Yasmiin teenya marfee tana naan hin dirin akkana naan jedhe dhufeeti. Biyya jabdu yeroo. Eegumaan itti baaseen firraa inni wayi waannaan irraa deebisee beektaa. Akkasin natti himatee jira. Lakki gaariidha bar. Marfee kana bar nama hedduu sodaatee bar gudar baasoo marfee kana nama hedduu sodaatee bar. Marfee bar sheekkoti gurguddoo tana hundaatiitu itti dhufee bar akkana manaa baan natti hin fiida. Yaa of nu sodaadhu jechuun jira bar. Gana bar gana angeenye. Waan ajaa'ibaati yan. Qalbee isaa kokkofla qaba wallahi gana bar jaabar. Angeenye. Yoom tu kamte waa madire. Angeenye gana. Yope maali jirtat? Irra wallahi qalbee doktor maali jirta? Aboodde isumatti jira use. Wallahi siyaasaan baranaa jooffee keenya kanaaf galte malee nama takkaaf hin galle wallahi siyaasaan bara kana jooffeef sirriitti galte. Qalbee saara namni kana nama balleesse. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam waqtata. Akam joofee Yasmin. Kami Ali. Fayyada. Alhamdulillah fayyada. Wallahi. Baga jiraatan gaa. Baga no idem baga ulmaanu jiraanne. Itoophiyaan maal haasa'u jirti jechansa? Itoophiyaan teessantun walumaa dhadhoo jirti makkamii beeynasa? Maalirra gaan ammaan tana jidduu sana walirra jiran jani? Ganama kana maxxansaa ta'e takka arkee maxxansanii jiran footoo qalbee isaa hundaarra jiran beeyne. Akkam godhaa jiran? Wallahi barreessuma san jarjaraaniin bira dabree meetti deebi'een dubbisa.